ilmaan isaa Kadir Martuu jaalala osoo kannee fi hojjetaa hin jiraatin osoo akka huruphatti oliigat isaa ari'anii biyyaa bahee Suudaaniin cafaqame waa meeqa tahee jira. Umrii bashannanoo qabutti hin bashannanne saba kanaaf jiraate. Umrii ijoollummaa isaatirraa kaasee Kadir Martuu nama saba kanaa jiraate. Kadir Martuu silaarra waa'ee isaa namni akka qiyyaa waxaxeen kun miidiyaa kana gubbarra dhufee nama dubbatu miti. Leenca. Namni keenya waan qoodan nuuf waan bootaan nuuf waan yeroo nuuf humaa nuuf fakkaachuu dhabuu danda'a. Garuu nama osoo lubbuun jiru gargaaru. Nama gizee lubbuun jiru wal dhaannatanii jabeessanii gad dhaabuudha. Rakkoo isaa gaafachuudha. Fitti qabuudha. Addunyaan tun bar teenya. Teenya. Addunyaan tun teenya. Addunyaa tarree eenyu jira. Ilmaan Oromoo bakka hin jirree qabaarra. Eega inni du'e. Eega namni lubbuun kute walii booyuu miti bara. Kun amala jara wanniiti bara kun. Eega namni du'e wayne miti. Osoo jiru si jiraatu qaba namni osoo lubbuun jiru namni walii jiraatu qaba. Osoo lubbuun jiru namni walii du'uu qaba. Aadaa kana deebisuu qabna. Osoo walii lubbuun jiru namni walii booyu, waliif du'u, walii rakkachuu. Nama osoo lubbuun jiru gargaaran, osoo lubbuun jiru wal dhaannatan. Please hundi keessanuu share godha. Rabbi sodaadhaa share godha. Hay. Waa'ee keenya namni keenya eega kufee maaliif harka matarra kaayyan? Buuzuu nagaroon Kadir Martuu waa hedduu ta'ee jira. Kadir Martuu bara osoo mootummaa wayyaaneetillee bira dhaabbate zaaree is bileenar koon. Kadir Martuu jechuun namni akka isa silaa qabeenya yoo fade ilmaan Oromoo irraa osoo bu'aa barbaade namni akka Kadir Martuutti bu'aa guddoo harkatu hin jiru. Nama bu'aatiin miti nama saba kanaa qabsa. Mootummaa kanaa waa bichuu yoo taate namni gadhaabe Kadir Martuutti naasima. Bataam smart sawna. Nama cabsu irratti hin hojjetu Kadir Martuu. Warqii shallamamuu qaba silaa mootummaa kanarraa hu. Share godhaa wanti keessan please. Kadir Martuu mootummaa badhaadhinaa kanarraa hu warqa nabbar mashallam yallabat. Kadir Martuu nama rakkoo guddoo keessa jiru baqa. Haymaanum dhageenyo manna kun share godhaa wanti keessanu rakkoo keessa jira gurbaan kun irra deddeebi'ana dhukkuba dhibdeeti jena mana beeku hin qabuu miidiyaa kana gubbaa jee yeroo meeqa nu boochisi. Hin qabnu nuti miskiina. Hayya nuti akkam taana. Namni keenya jajjabaan ni qabna nuti jennu afaan dhadhaabee yoo teessan namni kun erga du'e maal nu gootan? Maal nu gootan? Maqaadha Oromummaan bar hujiidha bar. Namni yoo saba fedhetee goojjellee ta'ee namni yoo gaarii sii dalage si gammachiisaa bar sinaarsu. Namummaa namni beeku jechuudha. Namni amaarallee taatee hujii gaarii yoo daleedee barate waan bareedaa daleedee bar rakkoon qabu. Sabummaa miti bar namummaadha. Namummaa qabaatu. Wanni Oromummaa irraa bareeduuti bar namummaadha. Obbolummaa walii du'u waliif jiraachuu. Nama kan keeksisee jiru kan feerroo maarree goote jettee addunyaa irraa kuchistee matarra keessee namaa bocha. Amala amaarii nuu dhiisa. Arra namni kun lubbuun jira. Irra deddeebi'aan nama dhibdee rakkooti janaa beeku hin qabu je'ee Kadir Martuu as gubbaa nama dubbata. Haasi kadhatu gabbee sadaqaa namtichi gaafa daddarummaa isaa sadaqaa sin kadhatin arra akkamitti gaafa dhukkubsatee kufe sadaqaa isa kadhate hin du'u haa du'u. Yoo nuti walii beeynee wal bira dhaabbanne eenyuun nu bira dhaabbata. Obbolummaa jechuun bar Oromummaa jechuun akka qaama tokkooti bar. Artistoonni harargee bar kaaseetta isaanii takkaa gurguratanii hin beekanii bar Oromummaa irra duguugamanii dhumanii bar adeera. Furadhu abbaa fedhe nu hogoo banaa furadhu Ali Birraa furadhu sumuuniin qaban qabeenyi isaanii guddaan ilmaan Oromooti. Oromoo barnoota ispoortii jabaadhaa osoo jaanii addunyaa tanarraa galanii dhuman hundi isaaniitu qabeenyi isaan qaban guddaan ilmaan Oromoo waa naa hubachuudha naa bayyanatuudha jaanii yaada uummanni kun. Qabeenyi nan qabu guddaan ilmaan Oromoo naa jiraatuudha jee warra yaadu artistiin keenya artistoonni keenya wanni isaan miskiinomsee fixee dirreetti isaan hambisee kana Oromummaaf duguugamanii dhuman akka keessanitti gandummaan beekan silaa gandummaa beekne irraa artistoonni hararge is billionaire akka keessanitti halkan mootummaa arrabsanii osoo guyyaa mootummaa jala fiiganii tujjaara masala ichilum fakkeessuu hin dandeenyu wanni miskiina godhee lafanna kuffise kana nuti wanni miskiina godhe hin beenu mootummaafillee mootummaa keenya si bira jirre jennee harkana hin beenu kana. Akka keessanitti halkan mootummaa hojii dhiichisaa bullee guyyaa ganama goda keessa seenne mootummaan arrabsinu.
halkan mootummaa hojii dhiichisaa qabulusi guyyaa goda seenteer ofattee mootummaa arrabsaa artistoonni keenya waan akkasiin beeku ammas masala ichilo abiyyu maqanaa namni gadhaabe khadirin sinjaan khadir bataam best friend dheero hiriyaa isaati akka ilmoo isan na kunuunsee na dubbisa khadir martu arra nama sila nama ilmaan isaa ijaa'ee nagarini irra khadir martu umrii dargaggummaa isaatiin osoo bashannanin goda meeqa keessa osoo fiigu biyya tanaa bee qananittiin jiru lafee jira namni kun lafee jira rakkoo fedhe rakkoo mataa isaa ta dhuunfaa miliyoona haa qabaatu rakkoo ilmaan oromootiif ta'e garuu hedduu qaba khadir martu rakkoo dhuunfaa isaa waan fedhe haa qabaatu rakkoo ilmaan oromootiif agabee jira du'ee jira caccabee jira jecha khadir martu jecha gurguddaa oromoo tanaaf uumee jira darbee jira acabcaabii miti kijibaa miti masmasal salamaan chilnaa nuti wanni nama duubannu hambisee lafa nu darbe fakkeessuu hin dandeenyu tana boodani fakkeessinaayyee kanaami qabar baachisu kana warra mana mataa isaanii hin qabne bar artistiin keenya bar yoo kaasee ta dhibba baase ilmaan oromootii kannee fixee qullaa deemaa bar funaantuu miti bar naman kadhatu nama keenya nuti beenee yoon gargaaran eenyuun nu gargaara abbaa qabeenyaatii miti abbaa waan feetee ta'e dhimma kiyyaa miti sabsi lor namni gizee lubbuun jiru wal gargaaruu qabu haa galatoomu yaadataan juneedii mucaa kana ka ilkee isaa deemee turkiitti tolchisiiseef gaafa turkii deemanis bilbilaan wal dubbisuu ture fatii waliin deeman ka ilkee isaa tolchisiiseef mucaa kana miidiyaa gubbatti gizee inni laayif seenee dhimma oromootiif dubbatu ni arka hanqina obboleessa isaa ijaan arka waan ijaan arku sirreesse haa galatoo umrii haa dheeressu riskillee itti haida'uuf yaadaa juneedii galatoomu nama akkana habba sadii fi afurtis la rabbi arra addunyaa nu qone namni keenya kufee akka dirreetti hin faca'u tanaaf namni keenya Harargee dhugaadhaan diinagdeenis jabaachuu qaba jennee wanni iyyinuuf tan rakkoon teenya maali nuti international lo manaasibau ganda keessaa miti khayaannu ana ma ilma Harargee dhimma Harargee yaadon akka ilmaan Itoophiyaa addunyaa tanatti yaadan in the world ka addunyaatti akka Afrikaatti بهسته أسكيسها بهيب خرج قدرت سمونت واحد دنيا واحد دون خلقوا فر نما خيني إسالو بونجرو هاجر قرنو هاجبانو هاجر نابنو فجأة جرا يا دام فجأة جرا إفجلا نقرر نما خيني إسالو بونجرو هاول دننو أبي ينسينجبر أبي يأتي تخان قد أبو غساتك أودا قدانا نتبته خدير مرتوت ناسيم ديغم سارة تندلقو قربانكم جارمات يامنا والخوف سورة تندلقون سنجي أبي متايسا نمنخون خينيا هاجراتو دابوني ديري فن نسر فن بلو يمياسب يانغ قبساوا درقاقيس اسمارتي تي أراني بديران دبنيش إسوجر ergatu e bodo gota dabne wona ngete mal la gota e gani lu bunku te bodo gota dabne wallahi gota dabde ajawa gafa lu bunjiru namni qoda wal bira qabatu baba እንደዛ ነው ማምነው ረቢ ኡምሪ ሀደረሱ ጫልቱ ሳኒ አዴሮን አልብራን ጊዜ ዱኩምሰቱ አስፊኑ አዳማታ ነው ስንት ጊዜ የሮሜ ቀዱፍቴ ላልተጅርት ተራታ ከማቲ ሺት ይወጂ አገለቶም ረቢ ኡምሪ ሀደረሱ ጫልቱ ሳኒ ሚሊየረት ዲሚሽን ባው የሮ እንዱበቱ ማለት ሄዱ አዴሮ አልብራ ኢሳሉ ቡንጅር ብዙ ጊዜ ተደጋግማ መጣ ማቲ ሽቲ ወጅ ስላልተ ጅርት ቆጳት ስላልተ ኩኑሲተ ጅርት አደረ ዱንገተ ጅርት ገለቶሚ ኡምሪና ለረ ቀዲር መርቱ ኡቡለ ሰኸኝ ኑራ ፈጎ ጅርት ዱጋ ኦሮሞን በከ ሁንደ ጅርት ብየ ሁንደ ጅርት ኦሮሞን በከ ሁንደ ጅርት ብየ ሁንደ ጅርት nama jechuun barbo nama gizee ati lubbuudhaan jirtu qooda guyyaa takka bishaan si obaase wallahi andi ma Khadir martu wajjin haasawinee jira andi on tana naba hojjise Khadir martu guyyaa sadii guutuu guyyaa sadii waa waliin haasawinee qaban naafi hanga namni keenya kufee dirretti kufee cabutti gizee hunda arrakoontu maanu deddeebitee an keessattuu ilmaan Oromoo biizinesa irratti hoo sappoorti waliin goonu namni keenya akka sadaqaa waliin kadhanneef ولين ججبيس أكا هدونا ما جلن في فينيف سبورت ولينجون دلنا قرر والقدين داول ولا الرسول والتكيسو وين ما خينيانا ما براتي الندوبة تكزيون ده
irra deddeebinee dubban nama keenya please osoon kufne namni kee waan naman kadhatin nu qofaa warri artistii qabu nu qofti maaliif boonya gisee hunda na dhiifama yeroo iidaa ture wal dubbisu ture Qadiir Martuu awoo zamaan naan jee Qadiir Martuu biddeenuma ulbata qabu tokko urgaawaa tokko ka guyyaa iidaati namaa kan itee nyaatu tokko yaadee naan jee namaniif biraa dhabee naan jee nuti gisee namni lubbuun jiru sappoorti ol godhuun bee wal jajjabeessuun bee namni keenya